عليكم ورحمة الله وبركاته ورطة من تبراتي فالشمار كفوني جرى جرتو بقى جرتين نجي ربي سنفانا جرات وانقا قوتي قدت ربي بقى جرات تاني أكسو مسي لايكي سبسكرايبي كومنتي yaada adda addaa warra daa kennaa jirtanii hedduu tokko galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaan akkuma beekamu eenyurraa hojjechuu dhufee obboleettii Saidoo manna simu xaffaadha. Sila waa jettee turte maqaa ishee dhoofte turte garuu narkaa badee isheen amma ayyuu arrabsaarti. Sayyuun sulumoo namaan toltu. Sayyuuni namaan toltu ayyuu arrabsuutti jirti. Ayyuun deengadda viidiyoo ishee keessatti ayyuu irraan dubbanne. Ayyuun gaafa Sumayyaa arrabsitu irraan dubbaddan. Maaliif jennaani? Sumayyaan nama tuqanii miti. Sumayyaan nama gara laafettiidha. Nama tuquu miti. Namatti dubbatu miti jechuudha Sumayyaani. Kanaaf ayyuun tuxxeennaani amma gara ayyuu singuruu gara Sumayyaa singuruu edee walumatti qabee shillaa godhee hambisee jechuun irraan dubbanne dhufee. Maaliif waan arseef jecha irraa dubbachuun barbaanne jechuun waan nama arsu irraa dubbachuun barbaadu ani isheen kun immoo keessa baatee na arsitee na dhufe dubbachuu dhufe maaliif jennaani akkuma isheen taatu yookaan immoo akkuma isheen godhettu naaf hin ta'u bakka muudii ishee tasa waliin fudhanne muudii isheetiin muudiin koo tokko miti ciraama ishee yeroo ishee naasoftu akkuma badaa wayii na godha akkuma tokko na godha akkuma ba'eessaa wayii na godha jechuudha. Jira mitire sanif jennaani na arsitee dubbachuu dhufe har'a maal jetti bakka ayyuun galtu beeka mana ayyuun keessa jiraattu beeka namatti xoqqomee kaa'eera namatti kabbabee kaa'eera nama ba'uudhaa fi galuu ayyuu bakka isheen jiraattu bakka seentu maali amma ayyuu hordoftu bakka Sumayyaan galtuun hordoftu yaa gifti koo. Bakka Sumayyaan galtu hordoftu yooritti isa YouTube gadhiifatte lookeshinii cufattu sana duukaan buutu ni hedduu online irratti eddee lookeshinii isheen hordoftu YouTube irraa hin hordofama. Iimeelii fayyadamti Sumayyaan. Osoo isheen yooritti isheen achokkaadhaan viidiyoo gadhiifte sokkitu Sumayyaan hordoftu ayyuu maaltu hordoffiisi geessee? Maaliga ordoftee duute ka Saidoo ka baafte gifti ko ina wuddine kam Saidoo ka baafte gam baga fuudhesse baga ma orbunyaataa dhiigoo fi nyaatte naman baga nyaatte sassaabi ayyuu ana sinjir sassaabi Saidoo ka ma orbunyaataa ma ogonoofte jennaan jenne moo malee maal ogonoofta dhugaa baga sassaabde makiinaa fudhatte miti dangadda makiinaa manaa fudhatte miti makiinaa hojii intini wayii tokko fuudhi effessaarii guddaa wayii isa fuudhi bay ittiin meeshaa ole buna fa wallaggaa irraa siifeessisaan wayyuu buna wallaggaa irraa buna qisirii wallaggaa irraa siifida achitti daasise makiinaa ka ergatte fudhattaatu ayyuu yookaan immoo sangoota ol siifee makiinaa fuudhirka. Food is Saidoo ka nyaadhu silaatee maali kabbabdeedha Sumayyaa kabbabdeen maali ayyuu kabbabdee ishee marsitee namatti xoqqomtee qabeenya Saidoo tokkoon ganaaf fonyaashee qabeerraa fuudha jetta. Atu bakka jirtuun beektu galii deemi inni naaftu sayyuu naaftu dhugaa kan akka keetiin mana garee dhugaa sayyuun inni naaftii unuma wallolu malee kan akka keetiin agarree maali kun? Maal shari'aallee afura jajaa fuudhu ganaan mallee itti dabalatu Saidoon dandeenyaan. Maali Sumayyaanuu bare ayyuu fuudheedhaaf addaan hin baane Sumayyaanuu mucaanni sanni Yamanitti dhalchee fitu naaf amanamummaa dhabe jetteeti malee ayyuu addabaabaa irra baasee fuudhe akkoo Saidoon. Addabaabaa irra baasee fuudhe akkoo dhossee mana keessatti gola keessatti fuudheetu wanni intini wajjin dalage moo haraama wajjin dalage moo? Akka dhiirri fuudhutti addabaabaa irra baasee makiinaa xiip godhee fardaa fi makiinaa wal korsiisee fuudhe. Mana keessatti hojii illachoo leebisee kiiskoo keessatti gashee fuudhe seete moo addabaabaa irratti fuudhe. Maal kan ka'e humbettu kan namaa safte? Maal si goote? Daa'ima baga heerumte. Qabeenya moo qixxeematti intini wannoo godhe maal rakkoo maali qaba? Abbaan mana duruu qabeenya namaa kenna. Qabaannaani maal qabeenya tokkoon funyaan qaba waan irraa fuutu iyyuu qabdu ayyuun ganaa effensaarii bitatte makiinaa manaa bitatte manicha bitatte manicha fooqii sana maqaa isaan beekuan anu yeroo muraasa booda nan galmaachaan jira manicha jechuu
isa si caalte bitatte abbaan miliyoona 9 birri 700 kaffalte bitatte baga inni abde kaatimmoo dhabdeetu ganama galgala wanno jarmaniin keessa ganama baatee galgala galta xal mastaayitii mastaa ooltu miti isin warri biyya alaa kun isin hin beennu baa of jajjoof tolta isinis amma mastaayitii miicitu maana garree isin awwaara keessa ooltu bara kee awwaara keessa ooltanis warri Ameerikaa Kanaadaa saa qalaa ooltu birri warra hojjaa dhedheeraa kanaaf saa qalchiisuudhaan horii hoolota qalchiisuudhaan Ando naga oduu ko bangab dura setane. Mana se akawan oji gare jetten of jejisunu so saratnya tidak abdatani. Mas go ta yunu ragabui. Dah. Gafa namme barde shenang gadda kan seni video makake dofte dubbate situ bar makashe dadde. Mal kosi yattani ayudan kosi mo mahatte mucaa kabbare dukanam. Mucaa kanela ka akana bare dukanam. Amma ayuni gaafa uffattee bareeddi ammas erguma saayidootti heerumtee iyyuu kashafte bara ayyuu malee uffata seen keewwatti uffata biraandi uffata Ameerikaa keewwatti bara Ameerikaa irraa xalabattee keewwatti ayyuun malee uffata see biyya keessaa see kolkolii kalbaajji biyya keessaa Dubaayiidhaa fidanii Suudii irraa galchanii miti kan isheen keewwatti uffata biraandi kan Ameerikaa irraa dhufu keewwatti jennaan jenne immoo malee maanni dhugaa walitti muwayyuu tokkokkii isa jala seeniiti ilaali waan ayyuun uffattu. Waan ayyuun uffachaa turte TikTok isa jala seeniiti ilaali. Maannan sobe deemaa laala. Maani ata obboleettii Saayidooti sila. Ota obboleettii Saayidoo taate hin gorsita malee maa adda baafta. Sumayyaanu baga fuudheetti ayyuu. Sumayyaan kan aarte waa'ee mucaati waan immoo mucaani deeme dhalchi ammas borisii deeme diraamaa hojjete Saayidoon akkan taane bakka diraamaa sanatti amma dubartii bira dhalchaa jetteeti malee isaan ayyuun jibbine maa. Ayyuun maal goote hin jaallatte teerumte baga teerumte maa hormi nyaachuun rammoo dhiigumta ofii nyaattu baga nyaatte firrii isaas nyaadhaan mallee sitti meeyane laaka gootu waan sitti maa amma makiinaa manaa bitatte ofii keetiin baate ofiin galta manattiillee bitatte amma makiinaa hojii bitatte mana rifeensaa mana rifeensaa mana maaltu rakkise mana rifeensaa maal jette mana rifeensaati mana rifeensaa keessa maaltu si dhaabaa oole maaltu ajaa rifeensaa keessa si oolche makiinaa guddaa FSR biteedhiin amma immoo FSR guddicha biteedhiin eeteeti wallaggaa irraa sangoota fe'i buna fe'i buna qisirii anasii bitas ammoo buna qisirii achitti daasifte fiddee adaamaa keessa finfinnee keessatti galagalchita isaan sooromaara labbii keenya biyyi keenya amma warra makiinaa qabu buna qisirii ol fidaa sangoota fidaa re'ee fidaa daamaatti sanin booddee galagalchanii haala xurii deebi'anii guyyaa halkanii guyyaa walitti deemaara makiinaan akka durii miti karaan nagaadha oduu qorachaa oola kanaafuu amma sansi FSR biteeti amma tun danda'an FSR bita hin dandeenye malee utuu hin danda'e FSR bite buna nagadaa sangoota nagada akka dhiiraa jechuudha. Kanaaf akka godhate ati mana teesseetu guddosee fudhatteetu waraqata fudhatteetu makiinaan eessa geessee makiinaan Jimmaa dhaquu qaba har'a makiinaan Jibuutiin dhaquu qaba makiinaan Harariitti boqqolloo geessuu qaba Jimmaatti waan akkasii geessuu qaba Jimmaatti maal geessaa jiru. Jimmaatti waan ta'e geessa obboleessi koo yeroo tokko Jibuutiitti akkana geessaa jettaanii olumaa gadi marraata teesseeti makiinaa maal gachee ta'e mana rifeensaa keessa hojjetta maal gadi yaaddaa ol yaadi lammata si akka jiru sin dhagayin irraa nyaaddu silaa ta'e maa afuufti intaluma kana garaa gubii ayyuu garaa gubii haa gubattu maalii namatti naafti maalii dhiiga ofiitti naafuu hormuu namarraa nyaata maal kun afuuftuun kuni fiishkaa kan intaluma sannan akkasitti naarsu beektusin naarsitti bara kun obboleettii Saayidoo miti Saayidoon akkanaa miti Saayidoon xaaxee miti bara Saayidoon seera qabeessaan haasaa kun bara xaaxee bisingaataati bara kun likkiisee gashaa qo'etti likkiisee gashaa arrabsuun jedhan qo'i soommanna ba'u soommana kana booddee gattaa arrabsa ayyuun yoo baateen dubbanne mataarra korte bara mataarra ol baate likkiisee gashinaa qo'etti kabbaadi.